أجندما كتاب الراخية تقرتي كتاب ما خنا عن كانتي بيجلي ربحنا يعني لفاخاني يولين تيني خيسة تقرتي يولين بيجبكا خيسة بيجدد وري بيجرو نجيان جرا شجرا وري قرتي بيجبكا تنا خيسة بيجدد تنا جرو قرتي يونايتد ستيتس راخاسي كندا دان أستراليا دان يوروبين أفريقيا تنون خيسة تو جولة بيجاروا أكما وانغرتي هذا أنا كت كيف سنيدني جراني هذا سن رافوتا سنيتي أوجا إنجابون جرجال تو إنجابون أجندة ساتي قربان نجادي لا نجادة ساتي بجبهة إذن يا مسكين خي نجاي أنت على دلقدا جريني خيسن جيرا نمني سياسة خدوبة دورة جريني في جيرتي إيجس بودوان سياسة دوبة تجرتي سياسة نكجرتي بهاراتي نما بيخود داغي غيسابا سياسة وري بيزنسا سياسة جتون بيزنسا واي سياسة فرادي سادا وسادا دلقد دايسن كيسة تو جولين جبلوني خيني تبيارا باجرتو تنغرتي جبلو تخيني تبيارا باجرتو تان ايسن جريني خيسن جيرا نغيان ها جريني خيسن رت ييفدا واي سياسة دا إرام فدا نمني دوري جروبي جيرتي سمبو دوان سياسة دبتا کرتے اسن گویا گالا جل اولتن رئے جل اولتن خان دستی مادم دیتن سن دلگان نما بومسیتی کرتے akkasuman nuti warri Ameerikaa jiruus akkasumat dalayin bar profeesariinis bar khulii godhee galaa bar profeesarri hayyuun silaa profeesara jaamu bar hujiin isaa khuliidhaa bar profeesara garuu baratee jira dalagaa oolee gala garte suni dalagaadha si boonsiti ammoo waan siyaasaa irraan fadhu jireenya keetii irratti xiyyeeffadhu boleessa kee jedhiisi waan siyaasaa jarri kursiidhaaf lolu jira biyya Oromoo bulchu jira biyya ta bulchu jirtu Oromoodha taana yoo duudaa gurran qabne taate malee laal duudaa gurran qabne harkaayyootti himte beekaa miti san malee namni ija qabu ha gurra qabu biyya Oromoon bulchu jirtu ni beeka yoo goddamtellee ha goddee jiru Oromoodha obboleessuma isaati suni suutuma ibbareedhiisa gartee isin ammoo keessattuu warri gartee nama oha kaayattanii nama biizinasarra jiru biizinasa yoo inni dukkaana qabaadde dukkaana kiyya dhufteen irraa bitta gaafa barbaadde nama biizinasa isaa dalagachuu jiru akka obbo Jawaar keenyaa faa gartee waan Oromoo walitti corte gurguree kiisha kaatee sanfixee gaddeebii ammaas kitaabaan gad dhufee kitaaba gurgurachuu jiru kitaaba isaa irraa bita warri waa qabdan isin ammoo ha kitaaba sanuu bituu hin dandeenye hayoo gartee carraan kitaaba san itti fiddallee yeroo harkatee dubbisuu hin dandeenye maal gootaay waan siyaasaatiin mataa'eef nyaatta boleessa kiyya dhiisi firraa nagaan jireenya kee jijjiirati siyaasaan warra dalaguu qabdi gartee warra qabdi nama qabdi sunaa hojjetu waa'ee siyaasaadha ati firraa dhiisi jireenya keetii irratti xiyyeeffadhu jireenya faamilii keetii irratti xiyyeeffadhu sambooda eega CV faamilii tee jijjiirte booda rabbiin si gargaara biyya teetii irratti harkaanfattee waa'ee biyya keetii rakkoo biyya keetii dubbachuu dandeessa sanii alatti ati namni jireenya fi jijjiiriin akkamitti gabbaate Jawaar akkan isaa biyya bulche Jawaar biyya gaafa Jawaar bulche jinni hojii bulchaa Jawaar nama hojii dhaqee bulchaa bar yoo biyya bulchellee osoo danda'e inuun danda'u osoo danda'e nama hojii dhaqee bulchaa samiidhaa gassii rooba sii garroobsa waan hin jirre waan biitu sun hin qabne isaa fidee sii kan adeeroo mootummaa nuti mootummaa agarree jirra kana duraas mootummaa lama agarree amma wayyaanee fi Hayilamaariyaam kan wayyaaneen ciqaatte sanis agarree jirra biyya namaa tan agartee yoo xiqqaatte biyya sadi keessa jiraannee jirra biyya sadi Yuunaayitid Steets wajjin akkatti biitti nama bulchituus agarree jirra agartee mootummaan ammaan tan Oromoon qabdu kun Oromoo qofaa miti East Afrikaa saniif osoo guututti itti kannanii nama bulchuu danda'u Abiyyi Ahmad Ali taana beekaan keenya ni beeka garuu gowwaan hin beeku gowwaan keenya gowwaan dhalatun guddatin jette Oromoon dhalatun guddatinii guddatullee hin dubbatinii kuni maqmaayisuma Oromooti na dura maqmaakamee ansanumaan jee gowwaa keenyaas ni gorfanna ammoo ani dhaamsi kiyya guddaan yeroon ammaan tana qabu kana
ammarraati saa 24 isinuma wajjin jira tana booda inshallah yeroon amma qabu tana dhaamsi kiyya guddaan please girrisaa keenya isin ka warri biyya arabaa jirtan keessattuu Saudi Arabiyaa Dubai biyya adda addaa tana gartee Turki biyya adda addaa tana keessa warri baatanii dalagachuu jirtan jireenyi keessanuu jireenya hamaa keessa jirtan gartee yoo gebbaata laayivii teessan seef godhuu hin dandeessan wooma dalagattan sanillee biyya galuu hin dandeessan gaafa biyya galtan gartee rakkoo guddootu isin eeggata waa'ee siyaasaa irraanfadhaa forget about warri siyaasaadhaan waadalee najuu kana nutuutti hin dhiifnu ni dhoorkina kana gartee dhiiga Oromootiin naggadanii maallaqa keessa kaatanii saniin dura fi qabuun hin dalaydu hin hojjettu lamada gadaamma jirru kana keessatti dhuga walitti himna amma biyya harkaa qabdu Oromoodha Oromuma harkaa qaba Oromoo kanniti Oromoon itti kanniti sun ammoo gaafa aangoon gee Abiyyi Ahmed Ali Oromoo kannee deema sunis Oromoo biraati gartee tamma reefa gurgurtu tanaa miti ta reefa gurgurtu tun ilaa jalaalam ibsa ejjennoo barreessiti hanga umriin addunyaarra jirtu tana duraanis dubbannee jirra ammaas boruus ni dubbanna isin ammoo ijoolleen teenya ta biyya arabaa jirtan forget about siyaasaaf irraa dhiisaa jireenya keessan irratti xiyyeeffadhaa nama jireenya fi mataa ifii dura jijjiireetu waa'ee namaa dubbata isin ummata jireenya keessan hin jijjiirin amma dura jireenya keessan irra jijjiiraa xiyyeeffadhaa biyya teessan irra waa godhadhaa akkanumatti horii gad ergatanii mana namni lafa sii bitee karaa makiinaarra namni mana sii ijaaree ammaas mana santu na duraa diigamettee boruun ijjin waan carraayite kiisha kaadhu gaafa jabeeffadhu akkaawuntii banadhu lafa kaadhu nama horii qabuutu nama waa kiishaa qabuutu waa ajajuu danda'a namni waa kiishaa qabu yeruma takkallee barattee yoo sammuudhaa qabaatte yoo dalaydee kiishaa qabaatte ati yeroo hunda qabaataadhaati maaliif ajaju dandeessa mootummaa saniisiitu kontrol godha gartee ni ajajja ni ergatta bar yaamtee ergatta bar asitti illee akkasi biyya guddatte ta'e isin hoggaa nuti asii waan takka dubbanne kanatti lafarra horiitan tana biyya Ameerikaa tana gartee miti itti sujuuddanii miti warri Afrikaadhaa afaaniin arrabsitan malee kasilaanu arrabsuu fedhuu nu arrabsuu fedhuu numaan jiraatanii haa ta'u ammoo biyya kanaa tanatti ajajuu dandeessa warra maallaqa qabu ajajamma biyyuma tan yoo ati maallaqa qabaatte yoo ati dalagaa takka bareedduu ittiin if dandeessu qabaatte waan ati jette sa'aa takka keessa deebisa harkatta waan takka isaan gaafatte gartee miiseeja takka yochi barreessite gurri isaanii si bira jira way harkaa qabdare taaski isaanii kannita amata dalagaa bareedduu qabda taaski isaanii kannita ati kabajaa qabda jechuu isaan biratti biyyuma takkallee keessatti ati yoo waa harkaa keeshaan qabaanne miskiinni faayidaan qabu nuti amma akka Oromootti yoo dubbanne Oromoon siyaasaan isiidhaa fagaattee jirti Oromoon siyaasaan fagaannee jirra nuti tana ifitti hima asin jiru Jawaarii fi Abiyyii fi kana dhiisaaf irraa isin ajandaa kana yeroodhaaf goona kana dhiisaa fagaannee jirra garuu ekonomiidhaan zeeroo jirra namni keenya dalagaarra bobbahaa carraaqqadhaa waan carraaqqattan jabeeffadhaa boruuf ol kaadhaa guyyaa kalee dabre hin dagatinaa kaarra keessa jirtan hin dagatinaa kaboruu dhufu karoorfadhaa hojjechuudhaaf karoorfadhaa keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan tun ajandaa namaaf hin ta'ina dura if jijjiiraa tanaan isinin jechuu barbaadaa waan na dhageeffattaniif galatoomaa hanganuma nuu guddifadhaa alla magantaa isinin jennaa